Durbummaa kiyyaa akka barbaadetti argachuu hin dandeenye. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti haga kutaa 7tti baradheera. Sanaan booddee garuu carraa jireenyaa naaf uumamee maatiin kiyya naaf kennaniin gara biyya hambaatti godaaneen waggaa 5 biyya hambaa keessa hojjedheera. Hundumti keenyiyyuu haala jireenyaa maatii keenyarraatii kaasnee kaayyoo mataa keenyaa ni qabna mitire. Anis ganamuma akkan dhaladhee of bareetti kaayyoo mataa kiyyaa afaaniin jechaan otoo hin taane barreesseen lafa kaa'een barreeffamaan of biraatii qaba. Jireenyi immoo kan koorraa kan maatii kootu daran irraatii baratama. Dubartiis ta'ee dhiira haatiif abbaan yookiin immoo maatiin guddifatan yoo guddatu maatii masaa fakkaata malee kabraa bakkaatii dhufu hin qabu. Maatiin irraatii dhalate yookiin immoo isa guddisan kan jaalalaa fi gammachuu ofirraatii qabu yoo ta'e innis yookiin immoo isheenis maatii maakkanaa uumuuf godhachuuf fedhii godhatu mitire. Yoommoo faallaan maatiin irraa dhalatan nagaa kan hin qabne kan walitti bu'an kan wal diigan ijoollee isaanii kan bittinsan yoo ta'e immoo gochaa inni keessaa bahe jibbus gochaa maatiin ishee raawwatan jibbitus haa ta'uutii garuu kunis akka danda'amu yaaduun amanuun qalbii fi yaada gaariitiin of boojji'uu yoo dadhabe yookiin immoo dadhabde jireenyi isaa yookiin immoo kan ishee egereensaa carraa maatii irraatii dhalatanii fakkaachuuf isa guddaa qaba. Kana mirkaneeffachuutiif qe'ee ollaa hiriyoota firoottan keenya ilaaluun qofa gahaadha. Maatii gaarii ijoollee isaa seeraan guddise irraatii kan bahe akkanuma kan inni fakkaatu fakkeenyummaan haadhaaf abbaa isaa fudhatee kanuma jiraachuu fedha. Kan immoo faallaa kanaa ta'e kan inni fedhu maatii gaarii ta'us haa ta'uutii garuu gaarummaan qabsoo cichoomina guddaa waan fedhuuf sana keessa darbuun tarii itti ulfaachuu danda'a. Yoommoo rabbi lapheesaa yookiin immoo laphee ishee cabse gaarii ta'anii jiraachuun gatii itti kanfalamurra bu'aa irraa argatamutu guddaa waan ta'eef sanaan of moo'ee jiraachuun ni danda'ama. Hedduun keenya garuu qorumsaaf gatiin ni baasu kanfaluu waan hin feeneef jireenyi namoota hedduu keenyaa bittinnaa'aa diigamaa ta'a. Abbaan koo akkuma dhalateen uumamaan qaama miidhamaa miillaan naafa nama jedhamudha. Haatii fi abbaan isaallee dhala isaanii godhatanii jiraachuuf fedhii hin godhanne. Mana haadhaaf abbaa isaa keessatti arfaffaa ta'ee dhalate haa ta'uutii garuu haatii fi abbaan walii galanii yeroonni umriidhaan waggaa 4 guutu magaala biraa geessanii caakkaa keessatti waraabessi akka nyaatuuf bineensaaf dhiisanii firri haa guddifatuuf firaaf kennine jedhanii ollaatti immoo dhufanii odeessanii. Umriin waggaa 4 baay'ee xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu wanta maatiin isaas irratti raawwatan ijoollummaadhaan abbaan koo sirriitti ni yaadata. Yeroo gargaarsaa fi utubaa ulee abbaan koo barbaadutti haatii fi abbaan isaa isa dhiisanii isa gatanii obboloota isaarraa adda baasanii bineensaaf kennanii. Dhuguma guddatee nama ta'ee yeroo yaadu abbaan koo bosona maatiin isaa isa gatanii keessatti halkan tokko buluu mitiitii daqiiqaa 5 iyyuu dhaabbachuun baay'ee nama sodaachisa. Innis halkan tokko bosona sana keessa erga bulee booda dubartoonni naannooma sana jiraatan qoraan maatii isaaniif bu'uuf gara bosona sanaatti naannoo toora sa'a 4tti goran mucaa gatame kan waggaa 4 arganii iyyanii gara mana isaaniitti fudhatanii galanii. Dubartoonni kunniin 3 turanii sadanuu obbolaadha. Gurbaan maatiidhaan gatame kuni gara maatii dubartoota kanaatti fudhatamee guddachuun carraa jireenya isaa ta'e. Abbaan ijoollee kanaa maali kuni waggaa 2-3 otuu jiraatee koo tikeeyyuu nuuf ta'uu ni danda'a yoo jabaate immoo barnoota iyyuu ni galchina jechuun abbaa koo ofitti fudhatanii guddisuu jalqabanii. Yeroo kanarraatii kaasee abbaan koo jabaatee mana sanatti tikee yoo ol jedhu immoo gabaree ta'ee mana sana tajaajiluun guddate. Hanga umriinsaa
waggaa 19 fixuttis mana sana keessa jiraate. Haatii fi abbaansaa hanga kana jabaatee guddatutti akka bineensi nyaateetti, ollaa isaaniitti immoo akka mana firaa jirutti haasa'u malee waa'ee abbaa koo hin beekanii. Innis haga har'aatti shakkiidhaan obbolaa isaanii beeka malee guutummaa guutuutti isaanidha jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Maqaan isaas maqaan abbaasaas yeroonni mana maatii kanaa galuu jijjiirameefiira. Maatiin isa guddise kunis miidhamuu qaama isaarraatiin dhiibbaa irra gahuun ala akka dhala isaatti isa guddise. Innis akka maatii isaatiin gatameeru eenyuyyuu toosatti himiin waan beekuuf bosonni itti gatame isaa ta'u haatii fi abbaansaa yeroo isa dhiisanii deeman boo'ichii fi watwaatoon inni dhiisaa ture hanga har'aatti fuuldura isaa deema. Maarreegaa mana kana waggaa amma kana jiraatee erga guddatee nama guddaa ta'ee booda guyyaa tokko ammallee bakka inni qooxii horii dallaa keessaa bulee eegaa jirutti hattoonni dhufuun eenyummaa isaa waan beekaniif miila isaa tokko kan fayyaa kan ittiin ejjetee deemu bakka lamatti cabsuun afaansaa wadaroodhaan hidhuun harka isaa lamaan ciqileedhaa olitti duubaan hidhanii fardarra kaa'anii horii jirtu dallaa keessaa yaafatanii fuudhanii deemanii. Hattoonni kun biyya fagoorraa waan dhufaniitiif abbaa koollee fageessanii halkan sana bakka biraa gatanii. Abbaan koo takkaa maatii isaan takkaa immoo hattuudhaan bakka inni hin beeknetti gatame. Guyyaa kanallee socho'uufis ta'ee iyyuuf waan hin dandeenyeef bineensi isa nyaachuu danda'a. Ollaan naannoo sanaa abbaa kiyya argan funyoo yookiin immoo wadaroo itti xaxame irraa hiikanii abbaa koodhaan bakka miila cabee fayyisuu danda'amu fuudhanii deemanii. Rabbiif safuudhaatii miilli abbaa koo bakka lamatti cabe suni baatii 4 wal dhaanamee fayyuu danda'e. Kabraa kan nama gaddisiisu immoo maatiin inni dura bira jiraachaa ture akka abbaan koo horii dallaa guutuu hatee gara biyya biraatti naannessee fudhateetti malee akka abbaan koo akkana ta'e haga baatii 4 hin beekanii ture. Abbaan koos itti muufisaa ta'u ergaa itti ergachuuf isaaf hin milkoofne. Baatii 4 mana warra miila namaa dhidhiibanii jiraate. Waaqayyo wanta hundumaaf sababa qaba mitiire. Baatii 4 booddee namni abbaa kiyyaan mana jiraatutti beeku argee akkanuma tajaajila dhidhiibbachuuf dhufe maatii abbaa koo warra isa guddisaniin ilmi guddistan bakka kana jiraa jechuun itti mee oolanii otoon buliin abbaa koo dhufanii arganii maaloo yaa mucaa keenya nutoo akka kana taate hin beeknu horii keenya fuutee waan biyyaa baate nutti fakkaate jechuun dhiifama isa gaafatanii. Dhugaadha isaanittis murteessuun ni ulfaata. Namni tokko orma yoo ta'e hin raawwatu jechuun hin danda'amu. Haa ta'uutii garuu hammeenyaan namatti murteessuunis xiqqoo ni ulfaata. Wanti ta'e garuu kanadha. Abbaan koo miidhamee miila isaa lammataa irratti dhabee nama socho'uu hin dandeenye ta'e. Kan dura miila tokkoon iyyuu okkolu ka ammaa immoo miilli isaa lammataallee dabalatee baatii 4 guutuu socho'ee deemuun abjuu isaaf ture. Baatii 4 booddee garuu miilli isaa bakka duraatti deebi'ee fi ulee tokko qabatee abbaan koo socho'uu jalqabe. Maatiin isa guddisanis ofitti fudhachuuf jennaan maatiin warra miilla isaa dhidhiibanii lakkisaa mana kana namoota miilli isaanii dhidhiibamuuf jecha yeroo yerootiin kunuunsi waan ta'uuf hanga waggaa tokkotti asuma haa turu. Waggaa booddee isiniif deebisna jechuun akka yeroo kanaatti hospitaala bakka jedhamu mana nama harkaa fi miilla cabe kanaa waggaa tokko guutuu abbaan koo jiraate. Namoonni hedduun yeroo gabaabaadhaaf wal'aanamanii guyyaa 3 torbee tokkos baatii tokkos mana kana jiraatan ni jiru ture. Abbaan koo immoo miilli isaa kan lammataa of danda'aa waan hin turreef abbaan fayyisu kanaa akka inni turuuf dirqamsiise. Kana qofaa miti seenaan mana kana keessatti raawwate. Intaluma miillaaf harka abbaan ishee namaaf dhidhiiburraatii abbaan koo jaalalli qabatee waliin ta'ani waliifis ta'ani. Abbaan ishee miilaa fi harka caban hedduu dhidhiibaa waan ooluuf ati naafadha jedhee akka haadhaaf abbaan isaa tuffatan intala isaa kennuuf isan tuffanne. Hinumaa ani nama argeera akka kee nama qalbii qabu
akka kee nama yaada qabu dhaladheen argeen beeku. Intala koo siifin kenne otoo hin taane rabbitu siitiin anaaf kenne jedhee abbaan intala ogeessa kanaa abbaa koof intala isaa kenne. Lamaan isaaniiyyuu fedhiidhaan jaalalaan walitti dhufanii akka abbaan koo dafee fayyuuf intalli kuni mana abbaa ishee keessatti gatii guddaa abbaa koof kanfalteetti. Nama mana hin qabne, nama lafa hin qabne, akka yeroo sanaatti nama homaa hin qabne miilaan miidhamaa ta'etti heerumtee manuma sana mana abbaa ishee waggaa 2 waliin jiraatan. Madni addaa qobaatti kennameefii jechuudha. Deebi'uu dhiisuu, deebi'uu diduusaa warri abbaa koo isa guddisan yeroo hubatanitti atis dhala koodha jechuun horii fi lafatti hin jiraatu kennaniif. Abbaan kiyyas lafa warra koo na guddisanii, horii warra koo na guddisanii gurguriinas jiraachuu koorra gara warra kootti deebi'uun qaba jedhee turtii haga kanaa booda gara warra isaatti deebi'ee haadha manaasaa waliin jiraachuu jalqabee ana waliin ilmaan 7 dubartii 2 fi dhiira 5 haatii fi abbaan koo waliin godhatani. Haati koollee haga har'aati nama simboo addaa qabudha. Bifa ishee miti yaada ishee qalbii isheetu nama ga'a. Dhuguma giiftii marraa kan hin dhaladhe giiftiin kan nu deesse natti fakkaata. Haadhummaan ishee haadhaa oli. Anaaf obboloota koof qofa miti. Ollaaf haati kiyya haadhadha. Umrii ishee gadi warra ta'aniifis umrii ishee oli warra ta'aniifis akka haadhaatti ilaalama. Mana isheedhaa nyaatamee hin quufamu. Hin dhumaan hin jiru. Kan gola ishee jiru baastee namaaf qooddi. Abbaan kiyyas keessummaan mana isaa yeroo dhufu namni mana isaatii yeroo nyaatu hin kolfa, hin gammada. Eebbi keenyi namadha jedha. Eebbi keenyi namarraadha jedha. Hiyyeessi mana keenyaa ni nyaata otoo hin taane mana keenya jiraata yoon jedhe ol dhufu kukkubuu hin ta'u. Walitti bu'insa haadhaaf abbaa koo arguun nama hawwisiisa. Kolfaa fi gammachuu fuula haadhaaf abbaa koo irraatii dhabuun gonkumaan danda'amu. Abbaan koo kolfaadha. Haati kiyyas kolfituudha. Maatii jannata ta'ani keessatti hin dhaladhe. Anaa fi obboloota koo miti ollaa keenyayyuu haatiif abbaan koo seeraan, aadaaf duudhaan, safuun ayyaana waaqayyoo jalatti nu guddisani. Abbaan koo tuffatamuu, darbatamuu, gatamuu ni beeka. Abbaan koo bakka darbatamaniitii kaafamuu, guddifamuu ni beeka. Haati kiyya kan cabeef, kan hir'ateef bakka kenniti. Waan cabe keessatti ayyaanatu jira jechuun abbaa isheetu ishee barsiise. Kanaaf abbaa koo isa miillisaa harka namaatiin cabe otoo hin taane isa uumamaan naafa ta'ee dhalate jaallatte. Wanta uumaan hir'ise keessatti uumamti deebisee waan guute qaba jettee barnoota ganamaa haadhaaf abbaa isheerraa fudhateetti. Kanatu icciitii jireenya isheetiif gammachuu kenne. Anaa fi obbolaa kootiif immoo kitaaba barnootaa nuuf ta'e. Ijoollee dhiiraa waliin akka haasofnu, akka taphannu erga jabaanneellee maatiin keenya nun dhorkani. Haa ta'uutii garuu daangaa akka goonu seeraan nutti himaniiru. Bakki kun hin tuqamu, wanti kun hin godhamu. Erga kana taatanii booda, erga kana gootanii booda waan akkanaa gootu, waan akkanaa raawwattu jechuun ganama nutti himaniiru. Asheeta taanee otoo raammoon nun nyaatiin, otoo aduun nun dhayin gaaddisa haadhaaf abbaa keenyaa jalatti guddanne. Anaa fi obboleettii koo miti. Obboloonni koo warri dhiiraallee hanga gaa'ila isaaniitti kabaja isaanii eeggataniiru. Haatiif abbaan koo namaaf miti. Horiillee umriif hin geenye taanaan akka isaan walii yaabbanne wal dhorku. Kana keessatti dhalan. Abbaan koo dhidhiibamee waan deebi'eef dhidhiibamanii deebi'uu abbaa haadha manaa isaarraa baree galgala keessa innis hojii kana hojjechuu jalqabeera. Rabbis ayyaana kennee fi harkasaa harka fayyinaa godheera. Haati kiyyas kan keessatti guddattedha waan ta'eef nama cabee dhufe cabni isaa fayyee fi yeroo deebi'u arguun olitti wanti ishee gammachiisu hin jiru. Maarree gaa'anii umriin koo yeroo gahu mana barnootaa na galchanii barnoota koon kutaa 7 gaheera. Kutaa 7 akkuma gaheen abbaa koo waliin yeroo kutaa 6 baradhu lafa namarraallee fuudhee lafa bal'aa baay'ee qotee ture. Bara kana kuntaala haga kanaa yoon galchadhe wanta barbaadde siifin godha jedhee hawwiinaaf dhiyeesseen fedhii keessa kiyyaatti ni madde. Kunis biyya hambaa deemuu ture. Abbaan koo hamma jedhe otoo hin taane dachaa hamma jedhee argate. Anaa fi obboleettii koo baruma sana gara biyya hambaatti ergate. Isheenis barnoota ishee addaan kuttee anis barnoota koo addaan kuteen rakkinni mana keenya keessa otoo hin jiriin garaa keenya nu gahuuf jecha biyya hambaatti ergamnee hojjechuu jalqabne. Umriin kiyya yeroos gara biyya hambaatti yeroon godaanu waggaa 17 ture. Waggaa 3 hojjedheen dargaggoo biyya koo magaalaa Finfinnee keessatti baratee eebbifamee hojii qabatee jiru tokko waliin hariiroo jaalalaan uume. Baay'een isa
jaalladhe. Akka haati kiyya abbaa kiyyaaf taate ofii ijaan ilaalamee hir'ina dhabus hir'ina isaa waliin jaallachuuf biyya hambaa taa'een of qopheesse. Innis jechoota jaallaa hedduutiin keessa kiyya booji'ee jaalala isaatiin na jilgeenfachiise. Anis kabaja kiyya qulqulluu gaa'ela booddee isaaf kennuuf waadaan galeef. Innis tolinaan jedhe. Tolee isaa dura garuu ifaaf ifatti ati durba miti taanaan ani siitiin fuudhuun barbaadu. Gaa'ela keessa otoon seenillee nan si dhiisa. Anaan sobuun hin danda'amu. Muuxannoo nan qaba. Tooftaa dubartoota bara kanaa sirriitti nan beeka jechuun na akeekkachiiseera. Ani immoo keessa kiyyatti dhiirri ofii qulqulluu otoon ta'in akkamittiin dubartii qulqulluu barbaada kan jedhu gaaffii otoo natti ta'u an ofiif shakkii hin qabu. Haa ta'uutii garuu amma eenyummaa koo guutummaa guutuutti siif of kennee waan hin jiruuf maqaa gara biraa sirratti dhaga'uun barbaadu. Maqaa gara biraa sirratti dhageenyaan anaafis ati bakka jirtutti dhaabbata jedheen isatti hime. Isaaf rakkoon qabu naan jedhe. Kana gidduutti waa'ee maatii koo yeroon itti haasa'u waa'ee abbaa koo itti hime. Innis hiriyoota fayyaa baratan dooktaroota ni qaba ture. Miilli abbaa koo fayyuu fi dhiisuu akka hin danda'u akka inni naa gaafatuun kadhadhe. Naaf gaafate. Haa ilaalamu dursa jedhaniini. Kanaan biyya hambaa dhufeen waggaa 4 booddee abbaa kiyyaan mee Finfinnee bakka kana deemii ilaalamii jedheen dulluma keessan gaafadhe. Abbaan koo akkana naan jedhe. Rakkatiin yaa mucaa koo. Umurii koo guutuu kan ittiin hin jiraadhedha. Dhaabbadhee deemuu dadhabuu kootti gadda tokkoyyuu hin qabu. Gammachuu guutuu hin qaba. Haati kee isa laaltee na jaallatte. Kanaaf hin dhiphatiin naan jedhe. Ani garuu abbaa kiyyaan lakkee abbaa koo dhugaadha. Miilli kee dhaabbatee deemuu dhiisuunsaa anarratti dhiibbaa hin qabu. Ati abbaa koo ganamaati. Ogummaa fi gammachuun kan na guddistedha. Haa ta'uutii garuu hin beekamu jedhamee carraan jireenya keessatti yaalamuu hin dhibu. Kanaaf takkaama yaalii jedheen abbaa kee kadhadhe. Tole yaa mucaa koo garaa kee guutuuf jecha bakka ati naan jette nan deema jechuun Finfinnee dhufe. Jaalalleen kiyyas dhaqeessa fudhatee firas Finfinnee irraatii illee hin qabnu ture. Mana isaa guyyaa 3 bulee beellamni qabamee fi gara biyyaatti gale. Beellama isaa torbee 2 booda opereeshinii daqiiqaa 30 qofa fudhatteen miilli abbaa koo hiikamee ol jedhee dhaabbate. Edaa dhalli namaa waanuma rakkoo xiqqoof umurii isaa guutuu baatee jiraata. Waaqayyoon nan galateeffadhe. Innis waaqayyoon galateeffate. Qarshii 15,000 illee hin finne. Miilli jalqabaa abbaa koo bakka isaatti kan deebi'e. Dhukkubbii hin qabu. Abbaan koo dabalee na eebbise. Ana qofaa miti. Obboloota koo warra kaan eebbise. Haati kiyya sitti gammadde. Anattis gammadani. Dhiphina guddaa hidhaa guddaa isaaf ture. Sababa gadi jedhee okkolaa deemuuf barruun miilla isaallee jallateera. Lafeen barruu miilla isaa wal qixaataan turre. Sunillee yeroo biraa deebi'ee sirratee fi abbaan koo yeroo ammaa kanatti miilli isaa lamaan wal qixaatee akkuma nama fayyaa deema. Kanaaf rabbiin maatiin koo baay'ee galateeffanna. Galata guddaa waaqayyo nu uumeef galchina. Otoo hin beekiin carraa kan arganne isa qofaa miti. Karaa kanaaf haala kannaaf mijeesse har'allee waliin ta'uu baadhu jaalallee kiyya baay'een galateeffadha. Karaasaa ija fayyinaatu nuuf baname. Maarreegaa karoorri koo waggaa 5 ture. Waggaan 5 sun xumuramuuf jaalallee kiyyaan jaarsa ergiitii maatii koo kabajii jedheen isatti hime. Innis tole jedhee jaarsa erge. Maatiin koos gammadanii isatti na kennan. Guyyaan koo ga'ee gara Finfinneen dhufe. Maatiin kiyyas na fudhatanii galanii guyyaa 4 booddee jaalallee koo waliin ta'uuf gara Finfinneetti hin deebi'e. Jaalalleen koo na bira gahuu barbaade. Nan isa dide. Yeroon isa didu kanatti ati sobdeetudha. Durbummaan qabdu. Baasii guddaa baaseen gaa'elatti ergan seenee booda na gaabbisiisuufi jaarsa mana amantaa biratti naaf kakadhu naan jedhe. Tole jedheen macaafa qulqulluu qabadheen akka dhiira biraan geenye hanga dhumaatti akkan amanameeru kakadheen mirkaneesseef. Guyyaa 4f tole jedhee kanaan naaf qabbanaa'ee haa ta'uutii garuu ammas deebisee dide. Anis kanaa ol isa dhiphisuun qabu. Isatti heerumuun koo mirkanaa'eera jedheen miila koo baneen kabaja kiyya kenneef. Haa ta'uutii garuu sanaan booddee dubbii biraatu natti uumame. Kanaan duratti jaalalleen koo dubartoota hedduurraa kabaja fudhateera. Muuxannoo hedduus qaba. Akkuma na waliin ciiseen ati yookiin hin iyyine yookiin immoo dhiiga sirratti hin argine. Kabajni kee ijaan hin argamu moo anatu gowwaa sitti fakkaate. Dhiira gowwaatu argate akkanuma guyyumsite waliin jiraatta turte. Amma ani sin barbaadu. Ati kabaja hin qabu. Kabaja kee yookiin biyyatti gattitta yookiin immoo arabatu itti haasa'aa ture. Soba dubartii har'a
siidhaan beekamiti anarraa deemi yeroon jedhe boo'een iyyeen lakki ana akkana miti yeroo jalqabaaf situ na bira ga'e jedheen otoon isa didu of moo siif hidhamanaa amma bargama jirta miti ana bira jirtaa har'aa kaasee mana koo keessatti si arguun barbaadu carraa fuudha koo na jalaa godhinaan jedhe otoo sin ta'ee bakka kanatti maal gootu biyya hambaatii kan hin dhufe ani heerumuufidha gaa'ela dhaabbachuufidha barri ani biyya ormaatti hojjedhe nagaa jedheen maallaqa na barbaachisu kaa'udheen dhugaadha qabeenya qaba maallaqni ani biyya hambaatii fudhadhee dhufe isaaf homaa miti haa ta'uutii garuu otoon kabaja qabu kabaja kiyyas fudhatee kabaja hin qabdu garaa nan geenye kabajni kee kun kabaja dubartoota sobduuti bakka barbaaddetti gattee dhiira goyyomsuudhaaf tooftaa fayyadamtu meeshaa qaama saalaa koo irratti dhiiga otoon argiin uffatan si waliin ciise irratti dhiigni otoon dhangala'iin kabajni hin jiru jedhee naaf mirkaneesse dhugaadha waa'ee fayyaallee nama beeku waan kana garuu fudhachuu hin dandeenye mana kootii deeminaan jedhe deemuun dide na rukute na dhaane rifeensa koo qabe girgiddaa manaatti na dabale miila isaatiin na dhiite kaballaadhaan si'a hedduu fuula koo keessa na kabalee afaaniif funyaaniin dhiiga na baasise ammallee deemuun dide dhumarratti hiriyaasaa mucaa biyya isaa tokko waamee maaloo mucaa kana narraa baasiitii bakka barbaaddetti narraa gati jedhee hiriyaasaatti na dabarse hiriyaansaa akkuma dhufee na argetti hin nahe kana dura toora sooshaal miidiyaatiin wal nu barsiise waliin illee haasa'aa turre hiriyaansaa akka hiriyaansaa kun yookiin immoo jaalalleen koo nama baay'ee gaarii ta'etti nattaasa'aa ture yeroo inni baasee gatiin jedhu qaana'ee tarii rakkoon isin gidduu jiru yeroo booddee ni furama jedhee guyyaa 3 mana sana bulche guyyaa 3 kana keessa dubartiidha qofaa kee mana koo keessa jirta akkam barbaadeen si godhanaan jedhee natti hin fayyadamne hiriyaasaa gorsuun hiriyaasaa amansiisuuf bilbilaan qaamaan anaaf isa gidduu deddeebi'aa ture haa ta'uutii garuu jaalalleen kiyya kun anaan deebisee fudhachuu dide animmoo gara biyyaatti gara maatii kootti deebi'uun qaanii natti ta'e torbee 2 hiriyaasaa waliin hin jiraadhe hanga kanaan harka isaatiin hiriyaansaa kun nan tuqe ni araaramtu jedhee abdii guddaa natti kennaa ture dhumarratti garuu jaalalleen koo dubartii gara biraa fidee mana isaa keessa waliin jiraachuu akka jalqabe amala isaa dur dhiisetti akka inni deebi'e innumtu natti hime anis hamma kanaa na dandeesseeta ulfaadha kanaan booddees na danda'i eenyummaa kee na jalaan jijjiiriin gara biyya hambaatti deebisee imaluun barbaada maatii koottis ergan biyya hambaatti imalee booda haalan dabarse haalan keessa jiru itti nima homaa rakkoo hin qabu haatiif abbaan koo danda'uudha kanas na danda'u jedheen isatti madhe yeroo kanatti inni rakkoo hin qabu haa ta'uutii garuu jaalalleen kee hiriyyaan koo kun akka ati ana bira hin jiraanne barbaada hanga viizaan kee siif deebi'utti mana xiqqoo siif hin kireessa siinis anarraa deemteettiin jedhaan hiriyaa koo yeroo dheeraa waan na ta'eef isas dhabuun barbaadu jechuun nattaasa'e anis tole baasii hundumaa of hin danda'a ani maallaqa qaba wanta jette naaf godhi magaalaa Finfinnee bakka hin beeku hin qabu bakka na barbaachisu boqonnaa fudhadhuutii na geggeessii jedheen gaafadhe innis tole naan jedhe haa ta'uutii garuu naannoo baatii tokko erga naaf amanamee booda maaliif ati garuu otuu kabajan qabaatiin kabajan qaba jettee isa sobdee inni bar sirra baay'ee miidhameeraa jedhe nattaasa'e yeroo hamma kana isa biran turetti yaada akkanaa naaf kaasee hin beeku akka nuti araaramnu akka nuti walii galluuf qofa hojjechaa ture booddee irratti innis abdii kutatee dogongora kiyyatti fakkaatee gara kootti deebi'e anis dhuguma bakkin deemu kun jireenya naaf hin ta'in ilma dhiiraa waliin ciisee miti hidhii kiyyaan dhungadheen beeku hidhiin ani arge kan jaalallee koo kanaan isaafillee kanan kabaja koo dabarsee kennu baay'ee dhiphatee na amanuu dadhabee hin sobda waan naa jedheef gaa'ela dura kabaja kiyya kennuun barbaadu rabbiin siif kakadha rabbiin ol immoo amanamaan hin jiru maqaa rabbii yoo waame kanaa ol maaliin godhaa jedheen isatti dubbadhe innis bitaatti gale tarii immoo rakkoo jiru mana yaalaa deemtee ilaalamtaayii jedhe na gaafate anis wanti beekamu ni jira taanaan eeyyeen ilaalamuu nan danda'a jedheen isatti hime yeroo kanannis na fuudhee mana yaalaa yeroo na geessu kabajni kiyya ni jira haa ta'uutii garuu haalli uumama kabajaa dubartii garaagaraaf bakka garaagaraa qaba qaamni isaa qaama kiyya keessa seenus haa ta'uutii garuu hidda yookiin immoo qaama durbummaa jedhamee beekamu sana bakka beekamuun alatti qaama kiyya irratti waan na jiruuf ammayyuu dubartiidha jechuun ragaa kennaniif yeroo kanatti fiigee jaalallee kiyyatti hime jaalalleen koo fudhachuu dide isa qofaa miti anaan walitti araaramanaan jedhe lakki ani waadaa isaa nyaanne isatu waadaa kiyya nyaata anaaf inni kanaan booda bifa
akkanaa waliin arginu hin jedheen. Yeroo kanatti inni tole yoos immoo biyya hambaa maaf deemtaa waliin jiraanna naan jedhe. Damma beektu akka dammaan qabbanaa'e viizaa kiyya eeggachaan ture. Dhufeellee biyya hambaa deemuurraa nan hafe. Wanta uumames tokko lamaan maatii kiyya nu hubachiise. Abbaan koo haa ta'u kaa jedhe. Haati kiyya baga rabbi si dandeessise naan jette. Sanaan dhiiganni barbaade jaalalleen koo duraatoon argiin jaalalleen koo kan lammataa dhiiga durbummaadha jedhamee argamu waliin ciisuu jalqabnee guyyaa sadaffaatti arge. Guyyaa sadaffaatti kabajni koo bade. Dhiiga salphaasiin turre. Lapheema jaalallee koo kanaa gammachiisuuf haala beekamuun haala ifa ta'een kabajni koo bade. Heerumuudhaaf hin dhufee ture. Rabbi nan qaanessine. Ayyaanni haadhaaf abbaa koo eebbisaanii ganama rakkinatti nan galchine. Biyya hambaatii dhufeen baatii torba booddee cidha keenya ture. Cidha ajaa'ibaa waliin godhan. Anis maallaqan qabu qusachaa itti fayyadamaan ture. Meeshaa mana keessaa barbaachisan hundumaattiin hin guuttadhe. Abbaan manaan kiyyas waliin jiraannee waggaa 2 booda maallaqa waliin qusatee kaafteeriyaa maqaa kiyyaan naaf bane. Ijoollees waliin horanneerra. Jaalalleen kiyya jalqabaa gaa'ela dhaabbatee haa ta'uutii garuu haadha manaasaa waliin torbee tokkollee otoo hin jiraatiin konkolaataa konkolaachisuun namatti bu'ee ajeessuun balleessaan guutummaa guutuutti kansaa akka ta'e irratti murtaa'ee mana hidhaa seene. Haati manaansaa gaa'ela torbee tokko booda waggaa 4 isa eegdee waggaa 4 booddee ammallee mana dabaa keessatti yakka biraa gaafa inni raawwatu abdii kutattee gaa'ela gara biraa dhaabbate. Edaa rabbi edaa waaqti kana jalaan oolchuuf qorumsa xiqqoo gara jireenya kootti erge. Har'ina keessaa guutuutu jira. Guutuu kan fakkaatu keessa immoo wanta hir'uu waan guddaatu jiraan haadha koorraa kan hin baradhe. Eegumsi waaqayyoo akkuma jirutti ta'e haa ta'uutii garuu qorumsi jireenya keenya keessatti dhufu nu miidhuuf qofa otoo hin taane nu fayyaduuf illee karaarraa gorree akka dhaabbannuuf hammeenyi gara keenyatti dhufe akka nurraa darbuuf ol butee kan nu qabudhaan dhaamsa gudunfaa seenaa kiyyaatti. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatti ulfaadhaa nagaatti galata. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa buleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Wanta hir'uu fakkaatu tokko keessaa waan guutuu guddaa rabbi ni kennaa ayyaanni waaqayyoo keessa jira jettee obboleettiin keenyi haadha isheerraa kan argatte nuuf qooddeeti. Anis akka dhuunfaa koorraatti seenaa kanarraa waan baay'een baradhe. Jireenyi hagam ol akka nama baastu deebistee immoo gad akka nama buustu haatiif abbaan bakka nu danda'ee nu guddisuu nu jiraachuu hin dandeenye irratti rabbi harka ormaatiin nama guddisee jireenyaaf nama geessisu ulfinaaf nama kaa'u seenaa kana keessatti arganneerra. Obboleettii keenya guddaa galatoomi. Mee kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya immoo waan irraa barattan komentii jalatti barreessaa. Hedduun keessan seenaa keessan nuuf qooduu akka barbaaddan ammallee nutti himaa jirtu. Maarriyaanis lakkin jenne karaa telegiraamii @xalayyaa jedhaa barreessaatii seenaa keessan naaf ergaa. Yoo isin didee kuni lakkoofsa bilbilaa kiyya haaraa duwwaa 982828580 irratti naaf qooduu ni dandeessu. Seenaa keessan guutaatii barreessaa. Bakkeewwan yaadota nama barsiisuu danda'an otoo ta'e baay'ee namatti tola. Sababiinsaa hundumti keenyiyyuu walirraa barachuuf wal barsiisuuf bakka kana jirra. Seenaan nama tokko seenaa nama biraa ni barsiisa. Qorumsa jireenya keenya gara fuulduraatti nutti dhufu akka itti qolannu akeeka nuuf kenna. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kalan ture ani gammachiista shoomeedha. Guyyaan keessan guyyaa gaarii, halkan keessan halkan boqonnaa isiniif yaa ta'u. Turtii gaarii.